baga nagaan geessan isiniin jedha. Egaa sagantaa tamsaasa kallattii sagantaa dheeraa isin biraaf ga'uuf adeemnaa haga dhuma sagantaa keenyaatti obsaan akka isin nu hordoftan isin afeeraa ammas irra deebi'een daawwattooti keenya baga bara 2018 nagaan geessan. Barri 2018 kan milkii, kan nagaa, kan badhaadhinaa akkasumas immoo bara injifannoo akka nuuf ta'uu hawwii kooti. Haga dhuma sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan afeerraa kooti. Gaarii dhagaa amma carraa saamee warra Minisootaatiif kenneen sana booda gara Afrikaatti darbinaa achi immoo deebinee Awurooppaa Swiidinitti ceena. Warra Minisootaa na dhageessu Usmaaniif Itichaan. Usmaan Fitichaan waan dhagaan natti hin fakkaatu. Warra Kaayirootti ceena. Yeroo ammaa kana gaazexeessonni Kaayiroo kan afaan Oromoo, kan afaan Arabaa fi warri biroos achitti argamu. Mee isinis egaa gama keessaniin nagaa gaafadhaa. Tole Dajanee Galatoomii akkam jirtan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. Kun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork damee Kaayirooti. Baga bara haaraa 2018 isiniin ga'e dameen Kaayiroo yeroo jiru gammachuudhaani. Barri kun akkuma obboleeyyan kiyya amma dura jedhan bara milkii, bara nagayaa fi badhaadhina akkasumas bara waan nuti milkooynu rabbi nuuf haa godhu. Kanatti aansuudhaan waan bara 2017 kana keessa dabarre wal duraa duuban keessa deebinee hanga tokko daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya yaadachiisuuf yaaliin goonaa jechuudha. Irra deebi'uudhaan baga walumaanuu bara haaraa 2018 kana geenye jennaa. Barri kun bara nagayaa fi milkii akkasumas bara bilisummaa uummanni Oromootti hawwu itti milkaa'u rabbi nuuf haa godhuun jedha. Kanuma Dajane. Gaarii dhagaa Badrii Yusuf maqaa kee hin beeksifnee tarii namoonni baay'een oduu irratti waan si beekanii fi kan warri si bira jiran keessaa dabareedhaan fuudhati isinis daawwattoota keenya fi dhaggeeffattoota keenya nagaa gaafadha. Dabareedhaa fi eegduutti fakkaata. Akkina ta'e kan jira ta'e natti mul'atu Faraan. Egaa kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork akkasumas immoo waahillan keenya iddoo garaagaraa teettanii sagantaa kana wajjin yeroo ammaa kana tamsaasa kallattii irratti jiran kan fuuldura foddaa jirtanii fi kan foddaan alas jirtan ammas irra deebi'uudhaan baga bara 2018 nagaan geettan jecha. Barri 2018 ummata Oromoo fi ummata Oromoo hundaaf bara kufaatiiwwan hanqinoonni rakkooleen 2017 keessatti ummata keenya akka sabaattis ta'e akka dhuunfaatti nu mudachaa turan guutumaan guututti nurraa hafanii milkiin injifannoon qabsoon Oromoo yeroo ammaa akka ibidda maaxatti qabanii bilbilaa jiru kun caalatti gabbatee bilisummaa ummata Oromoo saffisiisuu danda'uurraan sadarkaa gahuu akka ta'u hawwii kiyya yeroo maraati. Egaa tartiibumaan taateewwan bara 2017 karaa milkiitiinis ta'e karaa kufaatiitiin rakkoo keenya keessatti nu mudachaa turan suutuma suutaan dhaawaataan wal harkaa fuudhaa kan kallattiidhaan daawwattoota keenyaan qaqqabsiisnu ta'a. An Abdusalaam Hasaniiti tartiibumaan walitti deebinaa jechuudha. Gaariidha Abdul Salaam Hasan egaa yeroo gabaabaa fuuldurasii bara darbee akkam ture kan jedhu Yihun Ingidaati fi Boruu Barraaqaa wajjin marii bal'aa gootanii egaa amma ittaantee kan jirtu Shakra Adam carraa siifan kenna mee warra dhiiraatti booda deebina. Shakra atis baga geesse. هي وريك التي إنه هرد فاجرة أنا شاكرة آدم وقا هاري أنه جيسن ربي إن شاء الله برا هاري كنا بركي
بركيان بيخيني قالوا في برا بسمها قروجة إن شاء الله. Hayyee Shaakiraayoon كل dhageessate mee afaan Arabaatiin isuma amma jette kanarra deebi'i lammata immoo namni baay'een Shaakiraa Adam afaan Arabaa malee afaan Oromoo hin beektu jedhu kana maal jetta? دوران درسي سنة خير إن شاء الله وسنة سلام وسنة سنة خير وسنة سلام لوطننا أوروميا إن شاء الله ونرجع لها إن شاء الله بخير وسلام بإذن الله. يا نمني هدون أفان أورومو هم بيتو تكو أورومو جان جارو أورومو ندن I think. Hayyeegaa sila otoo yeroo bal'aa qabaannee afaan Arabaa tokkanatti dubbattu afaan Oromoos lachuu akkamitti jabeessitee walqixxee haasoftee kan jedhu sila achumaan si gaafanna turre yeroo gabaabina yerootiin yoo gabaabsitee nu ibsitees kana erga jennee booda Mahammad Fantaalletti ceena. Hayyee ture. Itti fufii Shaakiraa. Ayyee kam dajalee? Akkami Fantaalle? Jirra. Hin dhagahame? Yaa hin dhagahama itti fufii egaa daawwattoota nagaa gaafadhume. Ayyee tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waayillan keenya kan damee biraanchii istiidiyoo keenya garaagararraa nu hordofaa jirtan hundu baga waggaa haaraadhaan baga nagaa 2018 dhiyaatuudhaan egaa mana keessa teessanii karaa sooshaal karaa roga kallattii mijateetiin hordofaa jirtan martuu baga waggaa haaraa bara 2018 isin gahe jechaa itti aansuudhaan immoo ifaajewwanii fi qabsoo Oromoo geggeessuu keessatti yookaan tirsuu keessatti gaheen barri 2017 keessatti gama miidiyaatiinis gama qeerrootiinis gama sochii biyya keessa uummanni Oromoo alaa keessa walitti hidhamee akkaataan itti hojjetaa ture ni yaadatama. Barri 2018 immoo bara hojiilee yookaan qabsoo geggeessaa turreetti immoo milkii keenya argannu bara bilisummaa bara badhaadhinaa nu haa ta'u jedha. Itti aansuudhaan egaa siyaasni biyyattii keessatti geggeeffamaa yeroo ammaa jirus itti aansinee haala jiru siyaasa mootummaa wayyaanee kan bororee kana qayya fedhan itti biifanii urgeessuu dadhaban shittoo fedhanii itti biifan kana boodan urgoofne kana gama miidiyaatiinis ta'ee gama qabsoo Oromoo geggeessuutiin haalli itti walitti deebinee booda waan jiru yaada keessumattuu bu'aalee bara 2017 keessa uummanni Oromoodhaa argate wareegama lubbuutiinis ta'ee bitate injifannoowwan guguddoo kaasuudhaan wal yaadachiifne barri 2018 immoo bara itti bilisummaa uummanni Oromoodhaa ifaajee ofii itti argatu rabbi nu haa godhu jecha walitti deebinan jedhanis Mahammad Fantaalleeti warri nu hordofaa jirtan. Irra deemuun immoo keessattuu warri Minisootatis kan Swiidinis kan Kanaadaa jirtanis kan akka Dajaniidhaa hundi isinis bagatti isin gahe jenna. Fixadhe Dajee. Gaarii dhabee otoo hin deemine Fantaalle erga booda kana editariin achi jiru Jamaal Abdii Jamaal sagantaa haaraa wayitiin Fantaalleen as ba'uuf deemaa kan OMN jechuudha. Sagantaa haaraadhaan as ba'uuf deema jedhee suuraa kee kana maxxansaa jira. Mee sagantaan kee sun maalin kan OMN'if bara haaraatti qabattee dhiyaatte? Waan kana dubbachuu barbaada hedduu bareeda carraa naa kenniteef Dajee amma egaa keessumattuu waa'ee imala aartii qophii imala aartii sagantaa haaraa qabadhee dhiyaachuufan deema OMN irratti qubeessanii haa ta'u keessumattuu uummanni Oromoo bara hedduu sirna gita bittoota nafxanyootaatiin bara ugguramaa yookaan cunqurfamaa turetti afaan ofii dubbachuu dhabuu afaan Oromoo afaan reediyoo cabsa warra jedhanitti miidiyaa warra miidiyaa dhabee ta'uudhaan sagalee isaaniitiin dhawwaaqanii qabsoo Oromoodhaa namoonni leellisaa turan artistoota Oromooti artistoonni Oromoo dhalattoonni har'aa kun immoo isaanii galata deebisuun dirqama bara OMN hin jirre bara reediyooleen garaagaraa hin dhaabbatin bara sanitti ijaatti jaamanii gurraatti duudanii qaamaatti hir'atanii sagalee uummata Oromootiif miidiyaa warri ta'an artistoota Oromooti keessumattuu bara baandii ta'usoo afran qalloo hundooftirraa kaanee aartumti mataa isaa akka addunyaatti maal ta'u jalqaba addunyaa ta'uudhaan aartiin maal akka ta'e roga qabsootan keessumattuu hawaasa tokkotti lubbuutti horu akka hawaasni aartii isaa hin qabne aadaa safuu duudhaa ofii hin beekne
beezirraa hin ijaaramne jechuudha. Hawaasa kana ijaaruu keessatti uummata Oromootiif sagalee ta'uu keessatti akka waan nama gahee miidiyaan OMN uummata Oromoo tajaajilaa jirutti warri qabsoo Oromoodhaa guyyaa kaleessaa sagalee uummata Oromoodhaa dhaqqabsiisan keessumattuu shoora qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa madaalli warri hin qabneef artistoota Oromooti. Kanaaf immoo keessumattuu daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork warri amma kallattiidhaan sagantaa kana hordofaa jirtan gama fedheenu warroota akka Abdullahi Jirmaa namoota akka Wasanee Diidoo ka gaafa duraa dhokatanii mana keessa ta'anii afaan Oromoo afaan mi'aawaa afaan akkamii akka ta'e har'a afaan gaanfa Afrikaa ta'uudhaan beekamu sadarkaa kanarraa dhaqqabsiisuu keessatti warroota shoora guddaa taphatan kana seenan isaanii maal akka ta'e yaaddachuudhaaf dhaloonni qubee dirqama ba'aa guddaadha. Seenan isaanii qalama dahabaatiin barraa'uu qaba. Baraabaratti artistoonni Oromoo leellifamuu qabu. Artistoota Oromoo hangafoota kalee turan qofa otoo hin ta'in hanga har'a qubee jenereeshinii dhaloonni qubee har'a beekuun maalirraa dhaalma akkamiitiin akka dhufe afaan Oromoo immoo afaan akkamii akka ta'e guddina afaanii keessatti gaheen isaan taphatanii fi seenaa Oromootiif keessumattuu gaheen artistoonni Oromoo bahu waan guddaa waan ta'eef qophiin imala aartii egaa OMN irratti yeroo hunda kallattiidhaan tamsaasa torbanitti qabiyyeen qophii imala aartiitis egaa aadaan seenaan duudhaan Oromoodhaa maali? Uummanni Oromoo imala aartii keessatti immoo jalqaba wallee goomarsa dhiichisa tirris haa ta'u bifa akkamiitiin akka sirbaa turan namoota akka Abdii Qopheeffaa kaasuun ni danda'ama. Warra walaloo fi yaadaloodhaan reeffa boolla keessaa kaasanii wayii waachisan warra hoogeeraran immoo baraarrachiisanii baaruu dana mul'achiisan namoota akkamtu kan dagatame jira. Kan ammoo gaheen OMN bashannansiisuu qofa otoo hin ta'in qabsoo qophii bashannansiisaa roga qabsootiin itti fufuu dandeenyu waan ta'eef kun immoo uummanni Oromoodhaa jaalala aartiidhaa qabanii fi anis keessa biyyaarraa jaalalti aartiin itti jiru walitti qabeetan dubbachuu barbaade. Kan bagaada jeekaan immoo booda walitoo carraa arganne walitti deebinee dhimma aartii irratti hundoofnee keessumattuu fuuldura haala akkamiitiin keessumattuu artistoota bebbeekamoo namoota akka Alishabboo biyya jiranirraa haalli itti iskaayipii nu mijeessitanii gara iskaayipiitiin isaanis dubbisaa keessumattuu bu'uura qabsoo Oromootiin warri gahee guddaa taphatan anamma artistoota akka Abdii Qopheetii fi Ayyuub Abubakar kan akka Abubakar Muusaa warroota jechi isaanii baratti onnee namaa keessaa hin baane ka hordanii qabsoo Oromoo gadhaaban kana wanti adda baasee Jeneraal Taaddasaa Birruu fi Waaqoo Guutuurraa adda baasee ilaaluun hin jiru jecha akka ija aartiitiin gaafa ilaalan. Maaliif ibidda isaan gadi dhaabantu yookaan qirbaa isaan irra gad dhaaban ittiin dubbannee ol dhageessifna. Kanaaf roonni aartiidhaa keessatti uummata Oromoo biratti jaalatamaadhaa jajjabeeffamuu qaba. Nutis karaa OMN'tiin kana fuulduraaf cimsinee irratti hojjechuu dandeenya. Piroofaayilii artistoota warra lubbuun jiran warra lubbuun hin jirre ka yaadan jijjiirre ka qalbiin hirre isaanis yaaddachaa irbuu isaan duugalan san yaaddachuun dirqama waan ta'eef gaheen roonni gama artistootaatiin weellistoota Oromootiin jiru guddaa waan ta'eef shoora qabannaa hoo carraa qabanne boodatti deebinee keessaa wanti dubbannu jira adajee akkasii jedha ulfaadhu. Muhammad Fantaalee egaa ati gaazexeessaa duwwaa osoo hin taane akka sirbitootaa fi sirba barreessituu keessumaayyuu kan sirba karrayyuuti. Egaa si'achi gara sanaan ilaalla qophii kee gara fuulduraa keessatti dammaqa argitee akka amma argitee gaazexeessitoonni Kaayiroo kan damee OMN damee Kaayiroo kuni qeerroodha hundi isaaniitu keessaa danfuu hojiidhaa fi wayitti bahuudhaa fi kan warra baay'ee tattaafatanidha. Baay'ee kan itti boonnu keessaa isaan tokko. Namoonni baay'een dammaqaa fi hundi keessanuu dammaqaa duwwaa miti. Shaakiraa Adam sagalee ishii sirriitti hin dhageenye nu yaadeebitu jechaa jiru. Amma isheen iddoo qabattee gara teeknikaatiin fara'anis nu sirreessutti warri kaanis anuma duwwaatu haasaa jiran natti fakkaata. Warri kaanis irratti hirmaadha. Amma Shaakiraan as deebitutti. Shaakiraadhaafis gaaffii yoo qabaattanii achumaan haasofsiisa. Ayyeedha jene na dhageessa fakkaata. Egaa waan gaariidha. Kennaa waggaa haaraa sagantaa haaraatiin Muhammad Fantaalee hedduu waan nama hawwatuun sagantaa akka inni dhiyeessuuf deemu daawwattoota keenya biraan ga'ee jira. Egaa hedduu jabaadhuu nus bira jirra jennaani. Karaa biraa warri kaanis hin jiran immoo akkamii immoo haalatu mijannee fi waayillan keenya warri kaan warri Kaayirootti argaman jechuu kootidha jenna. Anis yaadan qaba waa'ee qophii amma Muhammad qopheessaa jiru irratti keessatti waa'ee aartii irratti akkuma beekamu aartiin gumaacha guddaa qaba. Aadaa saba tokkoo seenaasaa qabsoo Oromoo jabeessuu keessatti aartistoonni yeroo hedduu gumaacha guddaa godhu garuu yeroo baay'ee carraa argatanii miidiyaatti illee dhiyaatanii
hojii hojjetan kana beeksisuus carraa akkasiin qabanii dhugaadha baay'een gammadanii qophiin kun akka qophii mataasaa dandeettii Oromiyaan miidiyaa neetwoork irratti bara 2018 irratti dhiyaachuu isaa fi kanaaf wanta baay'ee dhokatee ture gadi baasa qophiin kun jedheen abdadha baay'ee qophii bareedaadha. Gaariidha gaa nuti hundumtuu akkasitti abdannaa lattuuf dammaqaa kana duwwaa miti gola keessaa waa'ee qabna jechaa jirau kan har'a yeroo baay'ee dugda duubaa warri mul'anne akkuma fara'aan namamma kanaa walitti iddoo adda addaati Awurooppaadha Afrikaadha eessa walitti deenu agarsiisu kana kan dugda duubaayis achi immoo hojjetu Abdii Jamaalii waa'ee dhokseen jira bara haaraatti qophii biraas qabannee tasbaana jedheega isa yeroo geenye beeksifna. Warri kaan dammaqaan namoonni isaan kaanu kan jettee fi baay'een isaanii gaarraa nu bira guyyaadha. Gara keessanii gara Awurooppaatii fi gara Kaayirootii gara galgalaati oduu hojjetaa turanii hamma dadhabanii fi boqochuudhuma kaan immoo dhimmoota adda addaatiif deemanii egaa kana ammaaf warra kana bakka buufatanii bakka keenya ta'aati nu dubbadhaa jedhanii Shaakiraan hin jirti natti fakkaata. Hello Shaakiraa sagalee kee dhageenye asirratti namoonni baay'ee waan nuun jedhanii fi irra deebitee afaan lachuunu baga geessanii hawwiin kee kan bara darbee maal jettaa bara moofaa bara sa darbe bara sa fuulduraatti immoo hawwiin kee maal inni afaan lachuutiin mee asirraa dhaga'uudha barbaada namoonni baay'een kanaaf nu deebisinaan jedhan. Hayyada jene baga haarayaan geessan bara milkii insha Allah bara nagaya bara milkii haa godhuun ja'a bara kana كلامكم بخير سنة سلام إن شاء الله وسنة خير وسنة عطاء وسنة أمان الله يعم على بلاد أوروبا كل الخير وكل النعم بإذن الله أحد. deebii gaafii keetillee kan na gaafattee afaan lachuu akkamitti wajjinaa dubbachuu dandeessee jettee na gaafattee ani afaan Arabii afaan dhalootaati afaan barnootaati afaan Oromoo afaan kiyyagaa waan inni Oromoo ta'eefi. Hayyee gaariidha egaa meerree egaa bara dhufuuf maal hawwitaa uummata Oromootiif sana ergaa kee dhaamiti. Namoonni baay'een asii namni ati wajjin hojjettu Faayizaa Eliyaas eessa jirti kan jedhudha. Akkuma egaa sila dubbisee dhimmoota adda addaatiin qabamaniiti yookiin dadhabaniis hojiidhaaf warra kana bakka buufatanii jedha. Egaa atis sana waan itti dabaltoo qabaattee bara isa haaraadhaaf immoo hawwii qabdu dabarsitee egaa warra kaaniif kenna. Inshallah bara kana ni jabaanna waliin jabaanna wal jajjabeessina. warri biyyaatiinis qeerroo biyyaatii hundaan galatoomaa jennaan jajjabaadhaa isin waliin jirra akkasii akka waahillan kiyyaas hundinuu fayyaa qaban nagaya qaban Faayizaa Iliyaasis salaamtaa isii isiniin geessi. Ayyee Shaakiraa na dhageessaa laata yoo na dhageesse egaa akkuma beekamu ati afaan Oromoo afaan dhaloota kiyyaa afaan Arabaa immoo afaan barnootaa keessattuu miidiyaa OMN irratti ati rakkoo Oromoo uummata biyya keessa jiraatan sana dabalatee uummata bal'aadha afaan Arabaa kan itti dubbatamu isaan bira gahuu geessisuu erga jalqabde nuti yeroo baay'ee gawaanuma afaan Oromoo dhageenyu malee ana dabalatee namoonni hedduun hin dhageenyu afaan kana. Mee ati waan ati argataa jirtu achirraa feedbackiin jiru maal fakkaata kana daawwattoota keenyaaf ibsuu dandeessaa? Yes dammaqaan hin danda'a. Duraan dursee irra guddaan baay'inni namaa waan Oromiyaan taate hin beeku. Even yoo Oromiyaa ittiin maali Oromiyaan siin jedhan nyaata itti fakkaataa takkaahu mana itti fakkaataa biraandii itti fakkaataa hin beekan Oromiyaan tun maali? Even Itoophiyaa keessa biyya Itoophiyaa keessa jirtu itti adda baafte even Oromiyaa waan isaan hin beekneef rakkoo waan jirtus waan hin beekneef afaan Arabiitiin yeroo duraatiif isaan dhagahu rakkoo biyya Itoophiyaa keessa jirtu magaalaa afaan Oromootiin magaalaa gandaa haa ta'u magaalaa haa ta'u maarket haa ta'u whatever haa ta'utti biyya Itoophiyaa keessa waan jirtu waan biyya keenya afaan keenyaan himuu bu'aa guddaa qaba.
because miidiyaan adda addaa afaan Amaaraatiin himti. Fakkeenyaaf amma miidiyaan afaan Turkish takka biyyoonni biroo Addis Ababaa jetti waan ni jetti. Miidiyaan biroo waan nuti dabarsinu irraa Finfinneen akka Addis Ababaa taate ni beekti. Magaalotni hedduun afaan Oromootiin afaan Amaaraatiin jijjiiramte afaan Oromootiin nuti dabarsinu hunda baranii jiran adda beekan yaa bu'aa guddaa qabaniin jaa. Kara biraati ammas siin gadhiisu maaliif yaadni adda addaatu ka'a Shakiraa yeroo hedduu wayita afaan Arabaatiin bannu namoonni akka gaariittis baay'ee deeggaraa turanii warri immoo yaada adda addaas kaasantu jirani. Ati akka dhuunfaatti waan keessa jirtu kanaa fi waan hubataa jirtu kanarraa kaatee egaa amma hanga tokkorraa tuqxeetta garuu rakkoo Oromoo fi haala uummata Oromoo kana qofa barsiisuutu hin taane faayidaa inni keessattuu achi keessatti Oromoon maal akka ta'e qabsoon Oromoo maal akka ta'e hubachiisuu keessatti hojii amma hojjetameen bu'aan argame maal jettee ibsuu dandeessaa? Okay, tadur yaani danda'a ibsuudha garuu beektaa uummanni nuti akka Kingdom Kuush keessa waan jirru seenaa qabna seenaa guddoo qabna. Even warri Egypt ammaan tana afaan Oromoo gizee dhagayan it's like Nubian afaan loqoda keenya fakkaata isin warra isaati gizee jedhamu yaa history balloo qabna. Wal hidhata qabna biyya Egypt especially Egypt keessatti hidhata guddaa qabna waan qabnuuf nuti ilaa haga ammaan tana bakka nuti dhaabbannee jirrutti waan takka hin goone really. Afaan Arabaa afaan bal'aadha uummanni Arabaatis saba bal'aadha. Yoon jee nuti ganaa sadarkaa dheertuu nu dura jira ganaa hojjanna ganaa wanni godhamu hedduudha. Egaa karaa biraa achi keessatti kattuu waan gaafattu qabda natti fakkaata. Warra kaanis amma akkuma dajaneen ibse hojii irratti dadhabaniitu waan dhiyaannee fi waa'illan keenya Yihuun Ingidaa Usman Bayyuu, Usman Abdullatif, Faizaa Elias akkasumas immoo afaan Arabaa kan dhiyeessu waa'illi keenya tokkos afaan Sumaalee kan dhiyeessu ni jira. Egaa hojii isin achitti jalqabdani hedduun hunda keenya daawwattoonni keenya akkatti boonaa jiran dhaamsa garaagaraa nu qaqqabaa jirurraa kan hubannudha. Mee lattuun gaaffii sii qabdi natti fakkaata Shakira itti fufi lattuun. Tole galatoomi Dammaqa. Shakiraa baga waggaa haaraa geesseen siin jedha duraan dursee. Egaa akkuma beekamu ati oduu afaan Arabaatiin dhiyeessitaa anillee ammati afaan Oromoo akkati dubbattu har'uman dhagaa kunoo baay'ee nama dhibaa. Egaa biyya Arabaa keessa biyya Kaayiroo keessa warri jiran ijoollee baay'een biyya sanatti dhalatan amma isaan afaan Oromoo danda'an hin beeku. Ati oduu kana afaan Arabaatiin dhiyeessuu keetiin hagam ijoollee Oromoo biyya sana jiran qaqqabdeetta waan garaagarummaan jiru jira erga oduu kana afaan Arabaatiin dabarsuutti kaate ijoollee Oromoo ta'anii afaan Oromoo kan hin beekne yoo jiraatan inni kun akkamittiin isaan qaqqabaa jira waan deebii argatte qabda maatiirraas haa ta'u. Sorry, gaaffii teera deebi'i. Akkasitti dhagaamne ijoolleen biyya Arabaatti dhalatanii biyya Kaayirootti dhalatanii afaan Oromoo hin beekne jiru miti? Laan jira baay'ee jira biyya Egypt haa ta'u biyya Saawudii haa ta'u. Kanaan Itoophiyaatti dhiyeessitu kanaan hagam afaan kan Oromoon dhageenye afaan Arabaa qophiyaatti dhiyeessitu kanarraa hagam isaan bira ga'eera amma isa duriirra garaagarummaan jira waan jedhudha waa'ee Oromoo hubachuu irratti. Test tokko lama check. Yaa dhugaa hedduu daawwatan warri biyya as jirus warri biyya Saawudii jirus ijoolleen dhaloota biyya Arabaa ni daawwatan biyya isaanillee isaan waa'ee biyya keenya keessa jirtu dhaggeeffachuu isaanii duraan ammaan hedduu isaan gammachiisa. Isaanillee komentii kaayatan ni qaban takka deeggarsa haa ta'u yaada haa ta'u waan kanatanis ni jiran yaa bu'aa ni qaba. Baay'ee gaariidha. Egaa gara fuulduraatti ammas akkati jabaattee hojii kana itti fuftu baay'ee hojii bareedaadha baay'ee galatoomii itti fufi jabaadhuun siin jedha. Galatoomii
Mee Shakiraa asirratti egaa ati afaan lamaan iyyuu sirriitti dandeessaa. Hojiin televezyiinii immoo akka daawwattoonni keenya hubatanii fi hojiin teeknikaa hedduu kan barbaadudha. Hojiin miidiyaa adda kan taasisu gaazexeessaa televezyiinii tokko kan reediyoo fi kan pireesii irraa kan adda isa godhu hojii teeknikaa hojjetamu suur sagalee dabalachuu isaati. Isa immoo editingii barbaachisa. Si qofatu afaan kana qofa danda'amoo hojii teeknikii sana keessatti onnaa achitti hojjettanii rakkoon si mudate jira gara fuulduraa rakkoon jechuun namni waliin hojjettu afaan danda'uu dhiisuu mala yookaan immoo hin danda'ataa hin beekamu. Egaa beekamaadha kan achi waliin hojjetaa jirtanii ogeessa teeknikaa Abdii Jamaal wajjiniini. Mee akkamitti keessa ba'aa jirtanii? yaa waa'ee teeknikaa niin dabarsa barreesseetiin riippoortii anaa barreessa niin dabarsa garuu waa'ee teeknikaa Usmaan Abdullatiifii fi Abdii godhee fida takka waa'ee teeknikaa wajjin goone Usmaanis ni danda'a afaan Arabii dubbisuu barreessuus illee ni danda'a isaatti waa'ee teeknikaa Abdii wajjin fida. Gaariidha dammaqa Shakiraa kana caalan qabnu gaazexeessitoonni keenya warri kaanis dabaree galanii eeggataati jiru akkuma ati jettee warri namoonni baay'een kan nu gaafatanii Usmaan Baayyuu, Usmaan Abdullaatiif, Faayizaa Eliyaas, Yuhun Ingidaa Faayisa dhaqaniidha. Akkuma dura dubbadhee hojii irra turanii akkasumas dhimma matayyaas yookiin dhuunfas jiraachuu mala sababa sanaan irratti warra kana bakka buufatanii yeroo biraa neessinaa garuu Yuhun Ingidaa waa'ee hidhamtoota siyaasaa irratti gabaasa qabatee akka yeroo gabaabaa booda gabaasa inni qopheessee akka isin dhiyeessinu asumaachin ibsuu barbaada. Egaa gara Minisootaatti egaa Minisootaan mana isa guddaadha egaa waajjira muumeeti dammaqaa filattu otoo isaan bira mee isaan duubatti hambifanneeti gara Swidinitti ceenaa isaa warra Swidinitti darbinee waa xinnoo haasofna. Otoon isaan ittiin darbin wanti biraa maalinni akkuma warri Kaayiroo sagantaa haaraadhaan as ba'anii warri Siyaatil gama isaaniitiin dargaggoonni Siyaatil qeerroon Siyaatil gurmaa'uudhaanii damee OMN Siyaatilitti maaliif hin bannee maaliif achi hin tajaajille jedhanii isaanis bara haaraadhaaf qophii isaanii xumuratanii as ba'uuf jiru. Yoo carraa argannee yeroo jarri suni quunnamuuf yeroo ammaa kanatti yaalan jira. Yoo argannee isaanis yeroo gabaabaa booda kan dhiyeessinu ta'a. Egaa isaanis sagantaa haaraadhaan kan akka bashannanaa qophii ijoollee qophiiwwan adda addaa qabatanii akkas ba'aniidha kan qophaa'aa jiranu. Mee gara eenyutti dabarsina? Gara Swidinitti darbineeti qopheessaa maaddii ispoortii eebbisaatu jira. Eebbisaa carraa amma dabareen kan keeti. Galatoomi Dajanee baga bara haaraa bara 2018 uummanni Oromoo baga qabdanii jechuun barbaada. Ayyaanni kun ayyaana gaarii, barri kunis bara gaarii, bara nagaa, bara bilisummaa fi bara badhaadhinaa akka nuuf ta'u gama kootiin hawwiin qabu nan ibsa. Egaan akkuma beekamu taateewwan bara 2017 keessatti darban baay'inaan uummata Oromoo yookaan immoo riivoluushinii yookaan kaka'umsa uummanni Oromoo taasisaa ture irraa kan ka'uudhaan hojimaatni garaagaraa hojjetamaa tureera. Gama maaddii ispoortiinis atleetota Oromoo garaagaraa gara waltajjiitti fiduudhaan wantoota garaagaraa hojjechuudhaan atleetota Oromoo beeksisuu irratti gahee olaanaa taphachuu yaaluu dandeenyeerra. Egaan barri kun bara nagaa akkasiif ta'uu sin hawwina. Egaa Dajanee gama kootiin kanan jedha. Deebee garuu gootichi Oromoo atleet Fayyisaa Leellisaa bilbilaan kallattiidhaan isa argannee barri kun bara nagaa akka ta'u yookaan akka nu dubbatu dhaamsa dabarfatu bilbilaa fi jirra. Egaa amma inni bilbila akka tasaa kaasee jira yeroo ammaa kanatti isa dabarsina jechaadha. Akkam jirta Fayyisaa? Egaan akkuma beekamu bara 2018 gallee jira yeroo ammaa kanatti. Mee maal dhagahame barri kun akkamitti ilaalte? Bara 2017 akkamitti ilaalte? Egaa duraan dursee bara 2017 jechuun ani akkattaan ilaale bara lammiin
keenya baay'inaan qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqa'ee bara baay'ee cunqursaan biyya keenya keessatti baay'ate. Haa ta'u immoo uummanni keenya kanaaf harka hin kennine harka wal qabateet bara tokkummaansa itti daraaree bara injifannoo itti argate tokko jedheen ilaali jechaadha. Bara darbe kana jechaadha bara 2017. Egaan too dandeenya kallattiidhaan Skypeedhaan toora Skypeedhaan si galchuudhaaf yaalle turre garuu akka tasaati karoora keessan turre atis naa bilbiltee naanan si bilbilee deebiseeti. Egaan daawwattoonni keenyas immoo sirraas baddeetta egaa isaanis dhaga'uu barbaadu. Mee bara 2018tti maal karoorfattee akkasumas immoo fiigichi lammiidhaaf jedhu immoo yeroo ammaa kanatti qophaa'ee akka naannoo Oromiyaatti qophaa'ee jira. Akka guutuu Afrikaatti immoo sadarkaa tokkoffaatti akka taa'uudha kan dubbatamaa jiru. Mee kan akkamitti ilaalte uummata buqqee kana gargaaruudhaaf waldaan atileetota Oromoo fi biiroon dhimma dargaggoota ispoortii Oromiyaa wal ta'iinsaan hojii hojjetan kana? Baay'ee gaariidha. Ani karoora ani qabu karoora duraanitiin waanuma wal fakkaatu of harkaa qaba. Ani hojiin kiyya hojii ispoortii irratti waan an bobba'ee jiruuf amma yeroo ammaatti isuma wajjin waan wal qabatee deemu tokko karoorri barana qabatee dhiyaadhu. Waa'een fiigicha lammiif jedhu kuni waan baay'ee gaariidha. Waan baay'ee waan nama jajjabeessu, waan lammii keenya walitti fidu, waan baay'ee akka guddaa tokko jedheen ani ilaalaa jira. Odoon haa danda'amee odoon dhaqee keessatti hirmaadhee ga'ee koo achi keessatti bahee waan baay'ee waan itti baay'ee gammadu tokko waan sirriitti itti boonu naaf ta'a jedhee yaade ture. Garuu hafuus immoo uummanni Oromoo miileenan irratti hirmaachuu danda'a. Kana shakkiin qabu. Kuni waan guddaadha. Lammii keenyaaf dhaqanii sadarkaa kanatti odoo lammiin keenya baay'ee yaadin namoonni baay'een qaamanillee biratti argamanii gargaarsa garaagaraa godhanii lammii keenya jajjabeessanii sadarkaa kanaan ga'uun waan baay'ee waan nama gara fuulduraatti waan nama jajjabeessu. Ammas immoo ta'ee fiigichi lammiif jedhu kun duwwaanu maqumti isaa duwwaanu waan salphaa miti. Akkanan yaadutti namumti kana duubatti deebi'ee yaadu hin jiru. Haalli federeeshiniin Oromiyaa fi atileetonni Oromoo bebbeekamoon waliin ta'anii fiigicha kana qopheessaa jiranis waan baay'ee dinqisiifamaadha. Yaadni isaanii itti kana maddisiisanis yaada baay'ee gaariidha. Kanaafuu uummanni keenyas immoo haaluma isaan qindeessan kanaan waan isaan qopheessan kana tisheertii kana haalaan seeraan bitee namoonni baay'een tisheertii kana bitan qabeenyaan illee namoota garaagaraa haala garaagaraatiin wal caalan waan ta'eef inni tokko 150 illee waan bitu ta'e qabeenya isaa sanuma ta'uu danda'a. Inni qabu immoo dirqama lammii isaati jedhee sanaa olitti illee itti dabalee tisheertii tokkicha yookaan immoo dachaa namni tokko illee ittiin bituu danda'u dabalee amma humna isaatti akka humna isaatti odoo bitatee baay'ee gaariidha. Wanti kun egaa baay'ee waan gaariidha. Haala gaariidhaan akka adeemu hawwii qaba. Waan baay'ee bayeessaa waan gara fuulduraatti tokkummaa keenya jabeessu kuni fiigicha qarshii maallaqa achirraa argamu duwwaa miti. Haamilee uummata keenya buqqa'e kanaa fi uummata keenya waggaa dheeraa magaala keessatti illee wal argeen beekne akka walitti fidu gargaara jedhee yaadaa jira. Baay'ee waan nama boonsu tokko har'a duwwaa odoo hin ta'in gara fuulduraallee waggaa illee wanti kun sagantaan qabamee akka itti fufu hawwiin qaba. Baay'ee akka milkaa'u tokko eegaa jira jechaadha. Egaa atileet Fayyisaa Leellisaa egaa si argachuu keenyatti baay'ee gammannee jirra. Egaa akkuma beekamu waldaan atileetota Oromoo Ameerikaa kabaa disitti atileetonni Oromoo wal qindaa'uudhaan konsertii fi akkasumas immoo fiigicha garaagaraa qopheessuudhaaf isaanis karoora qopheeffataniiru. Egaa achirratti argamuudhaan yookaan immoo koree keessa galuudhaan wantoota adda addaa kan hojjechuudhaaf akka dirqama Oromummaa kee baatu shakkii hin qabnu. Egaa sagantaan keenya innarraa irra caalatti kan xiyyeeffatu taateewwan darbanii fi akkasumas immoo bara haaraatti maal karoorfannee fi waanuma ayyaana ilaallatu waan ta'eef egaan gaazexeessonni hedduu yeroo ammaa kanatti kallattiidhaan si dhagaara kan jiran uummanni Oromoos immoo kallattiidhaan akkasumas ilaalaadha kan jirani. Egaa sagantaa keenya birootti walitti dhufna.
yoo tarii dajaneen fa'aa gaaffisiif qabaatan isaaniif carraa kennitananii achi booddee gara biraattan darba. Gaariidha bisa gara fuulduraatti bal'inaan itti deebinee Fayyisaa Leellisaa kan gaafannu ta'a. Waa hedduutu deemaa jira egaa keessattuu amma tiishartiin kuni yookiin immoo lammiif fiiguun kuni waa guddaadha jedheera wanti maalinni wanti isa adda taasisee tiishartii sana immoo amma akkuma ati beektu baankitti gurguramaa jira suni iccitiinsaa maalinni kan jedhu tarii gara fuulduraatti yeroo bal'aa fudhattanii kan wajjiniin haasoftan ta'a eebbisaa. Kanaaf yoo gabaabadhumatti hawwiin isaa maalinni Fayyisaa Leellisaa isa bara dhufuuf kan jedhu sana nuu kennee yoo har'a gaggeessine hoo. Sirriidha gaa Fayyisaa waan tafee yoo jiraate akkasumas dhaamsati qabdu akka nuuf qopheessitu yookaan akka dubbattu barbaanna deebi'ee immoo sagantaa keenya maaddii ispoortii ittaanutti waltajjiidhaan waan wal agarree sirriitti bal'inaan haasofnuufi isaaf qophoofnaa gaa waan dhaamsa dhumaa qabaatte toonuu dabarsite. Hawwiin inni qabu uummata Oromoo fi uummata biyya sanaa maraaf barri kun bara haaraa bara 2018 kun bara gammachuu bara injifannoo bara waa'ee yaadanitti argatan isaaniif hawwaa kanan dhaamsa kiyya dabarsaa fi kan itti mirga isaanii sarbaman kan itti waan hundumaa waa'ee yaadan itti argatan isaaniif hawwaa isiniifis walumaanan isinii hawwaa galatoomaa. Galatamii Fayyisaa Leellisaa yaada nu kennite baay'ee galateeffannaa torbaan waltajjii keenya ittaanutti amma wal agarruutti fayyaa akkana taatu hawwina jechaadha. Egaan daawwattoota Rahel. Yeegaa eebbisaanii rakkina teeknikaati waan deeme natti fakkaata dammaqa amma nama immoo gaazexeessituu durii kan televezyiinii yeroo ammaa kana televezyiiniif reediyoo EBC kan jedhamu kana EBC'n yeroo ka'ee maal akka ta'e Oromootti maal akka dhagahamu hundi keessan hin beektu. Namoonni immoo sirriitti duraanuu hordofaa turre sirriitti beeknaa achi keessa hojjetaa kan turte Rahel Girmaas nu wajjin jirti. Amma gara ishiitti darbineeti sana booda warra qe'eetti warra mana isa guddaa warra waajjira muummee warra Minisootatti deemna gaa isaan beeka tolkeewwanne. Dammaqaaf lattu gaa namoonni baay'een Aishaa Oromiyaa Alii kan afaan Ingiliziitiin oduu nu dhiyeessitu eessa jirti kan jedhudha gaa hundi keessan akkuma beektanii Aishaan yeroo ammaa kana dhiyeessa jirti sababa sanaan niwusii yookiin oduu afaan Ingiliffaas kan dhiyeessaa hin jiraanne har'as kan asirratti hin dhiyaanneef sababa sanaan akka ta'e akka nu bartan barbaanna. Egaa waan biraa waan jettan yoo jiraachuu baate gara Raahelitti darbineet mee Raahel ishiinis gama ishiitiin nagaa gaafattee hawwii ishii asumaan akka dabarsitu carraa kenninaaf dammaqa. Tolee, Dajaniif Dammaqaa carraan alaattaniif guddaan isin galateeffadha fayyaa ta'a. Anis egaa bara darbe jechuun 2007 gara dhumaarratti carraa tiimii kanatti OMN itti makachuun argadhe kan argachuu kooti hedduu baay'een gochuu guddaatti dhaga'ama. Maaliif kanaan dura waggoota baay'ee gaazexeessummaadhaan hojjedheera garuu sagalee uummata kootii itti mul'isuudhaaf carraan arganne gurguramaan ture biyya keessatti akka hojjechuudhaaf hin dandeenyetti haala adda addaa narra ture waan ta'eef uummataafis uummata Oromoo irra jira waan ta'eef carraan achitti dhabe kan akkanasitti argadhuuf carraa argadhee kanaaf hedduun gammadaa baay'ee natti tola wajjin hojjechuu kootu jechuudha. Ittaansee waggaa haaraa kanatti jechuudha 2018 kun humti keenya uummati Oromoo bakka jirru kan biyya keessaa kan biyya alaa iddoo adda addaa akkanatti fakkaatutti
baga nagaadhaan waggaa Lattu haaraa. Raahelis rakkina qaba gara teeknikaatiin natti fakkaata. Hayyee. Itti fufuu. Kanaaf 2018 kana keessatti wantan akka dhuunfaa kootiitti gaazexees ta'ee hojjechuudhaaf hawwu sagalee uummata kootii biraan gahuudhaaf inni jalqabe kuni caalaatti jechuudha fi barattinaa ta'u dhuunfaa kootii ofii kootiif tattaafadhee sagalee dhokfatee ture kana sagalee uummata koo dhageessisuudhaaf yeroon yaaludha jedheen yaada. Kana qofaa miti 2018 uummata Oromoo akka Oromootti ari'atamuun ajjeefamuun sagaleen isaa dhagahamuun dhiisuun irraa hafee uummati Oromoo isa hawwu bilisummaa isaa baatee rakkoon isaa irraa dhidhimee irraa badee yeroo bilisummaa dhadhamu akka ta'u hawwii guddaa qaba. Hayyeegaa Raahel akkuman sila jedhee rakkoo teeknikaa yookiin kana intarneetaa akka qabduudha sagaleen kee hin ciccita yookiin inni yeroo sirreeffattee tarii deebina ta'a. Dammaqaa amma gara akkuman jedhee lattuu atis amma gara warra Minisootatti darbina. Warra Minisootaa nu eegaa jiru Usmaan Ukkumeetii fi Itichaa Guddataa garasitti darbina. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya gara wanti nuti dhiyeessinu yookiin kanarraa wajjin haasofnu gaazexeessitoota duwwaa wajjinii miti bara darbe immoo maal keessa darbee barri 2017 kan jedhu gaazexeessitoonni keenya kan qopheessan jira gara siyaasatii hidhamtoota siyaasatiin gara gargaarsa warra qe'ee isaanirraa buqqa'eetiin akkasumas immoo weerara daangaa Oromiyaa irratti godhamee fi dhimmoota biraa irratti bara darbee duubatti deebinee ilaallaa qophiin sanaas jira. Akkasumas xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed gara boodaatti kan dhiyaatu ta'a. Yeroo keenyatti fufuudhaan immoo hooggantoota hawaasa adda addaa biyyoota adda addaa irraa akkasumas namoota ogummaa adda addaa qaban keessattuu kana loltummaatiin karaa waraanaatiin ogummaa warra qaban dhiyeessina amma dhumaatti akkan wajjin turtan irra deebi'ee sinaffeera egaa dammaqaaf lattu amma gara Minisootatti darbina Itichaadhaa fi Usmaaniif karaa gallakkifna. Hayyee harka fuunee daawwattoota keenya bakka mararraa nu daawwachaa kan jirtan tamsaasa OMN kallattiin darbaa jirudha. Hunda duraa baga bara 2018 isin ga'ee nuun ga'ee jecha barree 2018 kan gabbinaa qananii bilisummaa fi injifannoo uummata Oromootiif haa ta'u jecha egaa taateewwan bara 2017 hedduu keessa qaxxaamurree bara kana ga'uu keenyaaf rabbii galateeffachaa egaa qopheessitoonni OMN kan waajjira muummee Minisootaa irraa isinii dabarsaa jiran Usmaan Ukkumeetii fi akkasumas waahilli kiyya. Itichaa Guddataa. Egaa marree barri bara milkii hunda keenyaaf haa ta'u jecha egaa akkuma jalqaba irratti eegalletti keessumoonni hedduunis wal duraa duubaan kan dhiyaatan ta'u taateewwan bara 2017 immoo kan keessa deebinee gilgallee waliin ilaallu ta'a. Qophiin keenya bal'inaan kan suduudhaan isin biraa gahaa jiru egaa ogeessota teeknikaa keenya Farhaan Abdusalaamii fi Fuwaas Siraaj wajjin ta'uudhaan marree haga xumuraatti akka obsaaf jajjabinaan waliin turtan asumaan isin affeerra maaltu taana akkamitti nagaa gaafattaatti daawwattoota keenya Itichaa haa ta'u. Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenyaa kun tamsaasa kallattii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkaa isiniif darbaatti jirudha. Baga bara haaraa bara 2018 geessan isiniin jenna. Bara kana keessumaa qorumsa yookiis rakkoolee jabduutu ture. Haala kana keessatti immoo gargaarsa waaqayyo rabbi guddaadhaan guyyaa har'aa ga'eera. Oromoon martiyyuu maaliifi yerootti state of emergency yookiis yeroo muddamaa jedhamuudhaan keessumaa warreen impaayera Itoophiyaa keessa jiranitti yogguutti mootummaan ittaantummaan saba bulchuu qaba jedhuu irratti duula labse ta'uudhaanis yaadatama. Kana qofa otoo hin taane egaa Oromoon jaarraan tokko oliif fincila taasisaatti jira. Fincila kanaan yaada immoo kaayyoon isaa bilisummaas ta'ee walabummaa dhugoomsuudha. Isa kana keessatti immoo egaa qabsaa'onni Oromoo kaleessa qaanqee addaa nu keessa kaa'anii har'a akka afaan kanaan dubbannuuf har'a afaan kanaan akka waa'ee Oromoo fi Oromiyaa dubbannuuf nu gargaaraniif galanni yoomillee isaaniif haa ta'u jedha. Yeroo ammaa kanatti immoo keessumaa dachee Oromiyaa irratti wayita sochii jabaan gaggeeffamaa jiru immoo garanni saba Oromoo akkasumas qeerroo fi qarreef haa ta'u jedha.
Meegaa guutummaatti namoota gama teknikaan jiran keessaa Usmaan tarii Abdii Jamaal waan dagatte natti fakkaata maaliif ijoollee gara Kaayiroo jiran kan qindeessaafitti jiru sadha. Namoonni illee kan gaafachaatti turani maaliif namoonni suuraaf sagalee idiit godhan yookiis immoo gulaalan gara fuulleetti ba'anii karaa foddaa televezyiinii kanaan nutti naasofnee jedhu yoo isaan as ba'an immoo egaa tamsaasa kanatu hafa waan ta'eef ati immoo yoo dhaqxe waan baay'ee balleessita kanaaf isaan asin dhiyaanne egaa. Egaa Abdii Jamaal qofa odoo hin taane kanneen biroo suduudhaan nu gargaaraa jiranis hedduudha garuu maqaa isaanii kaasuudhaaf ammoo hin taane egaa hunda isaaniitiinuu galata guddaa qabdu kan jennuu fi akkasumas uummanni Oromoo illee galata guddaa irraa akka galchuu abdiin qaba. Egaa sagantaan keenya bara 2018 kan ilaalchisuudhaan maal qabatee dhiyaatee barri 2017 maaliin darbee kanneen jedhan jiru achitti seenuun duratti ammoo odeeffannoo fi oduu oolmaa Oromiyaa haga tokko qabannee dhiyaannee jirra. Oduun oolmaa Oromiyaa jalqaba irratti fudhannu ammajjii tokko bara haarawaa 2018 guyyaa har'aa jechuun kanas lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti mormiin cimaan geggeeffamaa ooluu isaa maddeen keenya gabaasanii magaalaa Shaambuu keessatti sochiileen daldalaa kan dhaabbatan yeroo ta'u ajjeechaa hidhaa fi weerarri daangaa Oromiyaa irraa dhaabbatu sababa jedhuun mormiin godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti guyyoota hedduuf itti fufuu isaati. Wayita mormiin geggeeffamaa jiru kanatti ammoo humnoonni mootummaa ammoo uummata irratti tarkaanfilee gara jabeenyaa fudhataa akka jiran jiraattonni OMN itti himan. Egaa gabaasa kana ammoo kan nuun dhaqqabee Badrii Yuusufi egaa gabaasa kana daawwannee walitti deebinaa daawwattoota keenya nu wajjin tura. Usmaan akka natti fakkaatutti yeroo ammaa kana gabaasni suni hin qaqqabne Badriin irratti hojjetaa jira. Isa gara boodatti dhiyeessina. Waanuma amma harka keessan lamaan biyya keessa odeeffannoo argitanii yoo nu dhageessiftanii gara boodaatti immoo isinitti deebina. Gabaasa kan bara darbee kan 2017 kan Badriin qopheessite jira. Gara keessaniin erga fixxanii booda sududaan gara Kaayirootti deebinee Badrii Yusuf sagantaan sun maal irratti xiyyeeffate kan jedhu kan nu beeksisu ta'a Usmaan. Haa ta'u egaa Dajanee egaa odeeffannoolee nama wal biraan nu dhaqqabaa jiran keessattuu godina Shawaa Lixaa aanaa Calliyaa magaalaa Geedootti torban lamaan darban irraa eegalee adeemsi baruu barsiisuu addaan cituu isaati mormii kanaan kan wal qabate jechuudha. Haga lammiilee keenyarraa ajjeechaan hin dhaabbatinitti haga mirgi uummata Oromoo hin kabajaminitti haga daangaan Oromiyaa weeraramuu hin dhiisinitti mormii keenyarraa duubatti hin deebinu akkasumas barumsa keenyatti hin deebinu jechuudhaan kan barattoonni magaalaa Geedoo diddaa isaanii agarsiisan. Haaluma wal fakkaatuun ammoo magaalaa Bulee Horaatittis akka barumsi dhaabbate odeeffannoon gamasii nu dhaqqabee gara godina Harargee Bahaa aanaa Fadisitti yoo deebine immoo bulchaan Araddaa Nagaa Bobbaasaa jedhamu guyyaa kaleessaa raayyaa ittisa biyyaatiin qabamuu isaati. Kunis maaf akka ta'e adda baafamuu baatus yeroo ammaa kana ajjeechaa uummata Oromoo irratti geggeeffamaa jiru mormuu isaaniitiin kan wal qabate akka ta'e shakkiin jiru himamaa jira. Egaa duulli kun itti fufee godina Harargee Bahaa aanaa Gorsum keessattis namoonni hedduun hidhamaa akka jiran odeeffannoo gamasii arganne jechuudha. Ati gama keetiin maal argattee itichaa gammaa odeeffannoolee jiruun? Haa ta'u egaa guutummaa Oromiyaa keessa wanti jiru yeroo ammaa kana keessumaa diddaa jabaan gaggeeffamaatti akka jirudha. Diddaan gaggeeffamaatti jiru kun immoo nugaa barri gabrummaa bilisummaa barbaanna isa jirudha kan guutummaatti gaggeeffamaatti jiru. Keessumaa Oromoonni jireenya baqaa keessa jiraatan naannoo Jibuutii irratti Oromummaa isaaniif rakkoolee fi gidiraa jaboo keessummeessaatti jirraadha kan isaan jechaatti jiran. Egaa qaamni dhimmi ilaallatu nuuf osoo birmata jiranii sagalee iyya isaanii dhageessaatti jiru kan jirus odeeffannoon gamasii arganne ni mirkaneessa. Meegaa kallattiimaan waan qophii Badriin qabateetti dabarra tarii hawwii bara haaraan ibsine waan ta'eef tarii isa waa jiru laata? Itti nan dandeessa itti fufuu. Haa ta'u hayyeen daawwattoota keenyaa egaa baroota darban keessatti gidiraaf rakkina hundumaa keessa dabartanii har'a kan geessani barri ittaanu kun hunduma keenyaaf kamii olitti bara bilisummaa isiniif hawwa. Isa kana keessatti egaa nagaaf gammachuu tasgabbii